Nagaan isiniif haa ta'u har'as uumama ajaa'ibaa biraatiin dhufneerra. Glass frog yookiin raacha fuullee ta'e beektu? Ajaa'iba isiniif himnaa nu waliin tura. Maatii Centrolenidae jalatti kan ramadamu Glass frog addunyaa kana irratti bineensota bishaan keessa jiraatan kanneen hawwataa fi babbareedoo ta'an keessaa isa tokkodha. Irra caalaan bosona roobaa Ameerikaa giddugaleessa fi kibbaa keessatti kan argaman uumamtoonni xixiqqoon kun gogaa isaanii isa ifa dabarsu irraa kan ka'e dhugumaan ajaa'iba uumamaati. Gosa gogaa ifaa dabarsuu kan qaban isaan qofa osoo hin taane Glass frog kutaalee qaamaa isaa tokko tokko keessatti tiraansfaarensiin yookiin ifa dabarsuun sadarkaa itti aanutti kan guddatedha. Namni osoo akka isaa ta'e X-ray gatiin qabu ture. Raacha kana yeroo ilaaltan qaamonni keessoo isaa onnee kalee fi garaachi isaa hunda orgaanii isaa gogaa isaa keessan arguu ni danda'ama. Amalli addaa kun raacha kanaaf bifa eeternaal yookiin uumama addunyaa biraa jedhu kennaaf. Dugdi raacha kanaa yeroo baay'ee magariisa ifaa fi cinaacha isaa irraa immoo bakka raajiin sun itti raawwatamudha. Gogaan isaa baay'ee iftoomina waan qabuuf akka qaamolee lola'aa ta'etti mul'achuu danda'a. Ifa dabarsuun isaa kun bakka bifa dhoksuutti kan tajaajilu si'a ta'u bineensonni adamsan akka isa arguuf rakkisan godha. Bosona roobaa hedduu bakka adamsitoonni adamsuuf rakkisu keessa kan jiraatudha. Glass frog ifa dabarsuun isa hanga hin mul'annetti isa geessisa. Kunis dararrii simbirroota fi adamsitoota hir'isaaf. Glass frog halkan caalatti sochii kan godhu yoo ta'u nyaata adda durummaan ilbiisota adamsuun soorata. Kan nama ajaa'ibu yeroo baay'ee raachi kun yeroo dheeraaf bakka tokkotti sochii malee turuu danda'u isaati. Wanti dinqisiisan biraa Glass frog adeemsa wal hormaataa isaati. Dubartiin erga kormaa faana wal argattee booda hanqaaquu ishee baala yookiin damee jalatti buufti. Achitti wanta maxxanutti maxxanee akka turu gooti. Hanqaaquun kun haala nama ajaa'ibuun lallaafoo kan ta'an yoo ta'u, tiraansfaarensiin isaa haati guddina micireewwan keessa jiranii akka salphaatti to'attu kan taasisudha jechuudha. Hanqaaquun kun akkuma guddachaa deemuun suutaan gara orgaanitti dhumarratti utaaluu eegala. Taadpooliin erga jabaatanii booda bishaan dhiyoo jirutti foqoquun jireenya isaanii isa itti aanu eegalu. Kuni ajaa'iba uumati. Bifa isaanii isa nama hawwatuu fi mala lubbuun jiraachuu isaaniitiin alattis Glass frogin sirna koo isaanii keessatti ga'ee murteessaa qabu. Ilbiisota waan soorataniif baay'ina ilbiisota bosona roobaa keessa jiran to'achuuf gargaaru. Kunis fayyaa waliigalaa sirna koo naannoo sanaaf oola. Gogaan isaanii inni ifa ta'es akka agarsiiftuu uumama fayyaa naannootti tajaajila. Jijjiiramni tiraanspaarensii isaanii yookiin fayyaan waliigalaa kamiyyuu rakkoo naannoo keessatti mul'atu agarsiisuu danda'a. Kunis agarsiiftuu barbaachisoo fayyaa bosona roobate. Waa'ee Glass frog maal jettu? Uumama ajaa'ibaa ati dhageesse keessaa tokko miti? Waa'ee falfala iftoomina isaa maal akka yaaddan yaada armaan gadiitiin nuuf hima. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayik cuqaastanii hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Yoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Saayintistoota keenya ajaa'iba jaalattoota fi qorattoota bineensota bosonaa waliin ta'a.